أيوة هو تلاقي رمضان مبارك أبو بقى سينجا كم مغا خير والله زرت نياتي اللي نيات إبسا دي بسا مدير أنا كابو أتينغام تو نافع دي مدير أنا خنا نافع تينكن نجي توري بريني أنا نتكلم اللي أنا سنفر أوريز نبولو تبو تدي سوكا وانا كره تبان nama isa waa takka jedheen hin arrabsasiin bollokas ammas nama arrabsuu jalqabe abaarsaa fi arrabsoo bira ol bira jalqabe inshaallaa kamtu akka moo ilaalla. Ji'a Ramadaanaa immoo awuuzu wallaahi inni hin abaara nama lafaa ka'ee nama tuquun hin abaaraan. Mee ibsaa ol gashaa. Laa ibsaa maafi. Maal ibsaa ol gashaa maal maal taate galchi dubbiyyee hin dubbasu adabaan ta'a amma. Nama osoo lubbuun jiru jaartii dhaaluu barbaadu. Ibsaan daa'ima sukkaara fa'aa bitee ergan. Ibsaa osoo leewu ta'e amanee bira sindiisu. Kibiriita osoo dafaa bitee ergina ibsaa bar. Osoo ijoollee ta'e amanee bira sindiisu ibsaa. Anti yaasuuki mergachuuf itti hajama ibsaa sukkaara fa'aa ki malakkaa takkaan kibiriita fa'aa. Akida naafi hubannee waan kanatti ergatumaaf barbaaddeessa. Ani ergatumaaf akka daa'ima amma tuuwwan daa'imni waan balleessiti yoo suuqii ergu beektee inni waan balleessu waan sanumaaf malee waan biraati. Miti. Eeyyuu. Lubbuu tiyya. Gasti. Yaa naafii tiyya. Yaa roonii tiyya. Yaa. Guutime. Ani kanarraa baasii waan biraa tokko jara godhe. Ibsaa laayif goolii onnee tana guutime. Yaa abbaa shan godhi. Jamsiisa abbaa shanaa godhu. Yalla. Yalla gaabbaa jaalala. Adama maa daa'ima gabbuuste yoo nama na yaadu taate ibsaa ol deebise. Okay, niin deebisa. Onnee tanaa guutu wallahi. Onnee tana guutu ibsaa. Simbaas wallahi. Waan feete karaata teessee. Waan feete karaata. Maal beekaa karaa daa'imni gandaa miskiin. Ani nama guddaan daa'immaa edda. Rakkoon qabu ibsaa guuti gaachii yaasi. Jechuun ani bar malsii waa yoo bita hunda malsii keessaa deebituun balleessu akka daa'immanii ibsaan. Kuuwwan malsii suuqii yoo namaa bitan hunda namatti hin kennan. An kanumaan suuqii argachuun toonna biraa miti. James. Abbaa shanan ka'ee buuti. Okay. Jamsi kana fooloo godhaa warri nu jala jirtan hundi keessanuu. Jamsi na duraa hundi keessan fooloo godhaaf. Mi'a naaf hin haakadhu. Sumallee naa wayya. Follow godhaafi. Follow me. You follow me. Naafi leesh la. Ati leesh. Atileesh maatileesh. Naafi mallee naa wayya ka jedheerra. An follow haasii godhanii nin fedha. Follow qabdu. Jechuun hin qaba haa ta'u haa warri dhufe haa warri duraan hin godhin follow haa godhaniifi. Damboota guyyaa kudhan guyyumarraa isitti maane forofaalee keellaa tobboleessu forofaalee keellee si ergeen ture bira. Aboonni lakkoofsan beekaa jirti. Waan hin kalee nyaadde wata Tiyyaalleetti hin jirtu lakkidhiis. Naafin har'a gammachuu maal godhuu qabdi dabbaaba tokko nurra oofuu qabdi maaliif yoo jettee baasaboortii fudhattee jirti. Silaa wallaa yoo billaa Sila har'a akkas ture bare. Nama kuma takka guuta amma leenca kennaafi kadiri. Koi. Gamti koi. Mee wallahi wa billahi jetti. Wallahi wa billahi nama kum takka yoo guute sii kennalee.
Tai. ilaha illallah. Nam kumtak. Share godha. Share complete share. Koi nyata kan angkat. Mashallah jadi kaina afa Arabi Fati mal jette tun in quftu mal rabbi sodadu. Atachi sikinya duma ta buda khanarra. Budara. Khalli olli bismillahirrahmanirrahim je. Dan tasani te fumaf dan karaman. Mantikema. Wallahi mucaan kun ergaan. Sifan lemmu wallahi mucaan kun ergaan. Arge qabe inuma nyaata. Mee rabbi jedhi obboleettii anaaf namaa wal si fakkaate. Har'a malee takkaa liibii ta'errannaa waa nyaatu garte. Sanuu hunda. Awoo ati immoo ajaa'iba qabda. Wallahi jettee kakatti sanuu soomanaan. A'uuzu billaahi. Akkuma kaaleji naafi siitu wal fakkaate jeemu maa jedhisi. Nama biraatiin wal fakkaate jala. Kan ishee nyaata biyyoon isaa nyaattu. Yalla kuma takka guutaa dafa daqiiqaa 5 keessatti yalla. 500 dofe nama 500. Wallahi billahi kuma lama hin fidanaa fi hatummaan leenca fiduun dagatin. Wallahi ni fida deema makan. Kuma lama fidee kuma lama. Haga nyaatu qofa. Yalla. Fid yalla. Please. Waan jette dhageessanii mi? Sirratti gannaafta. Shirtaaf. Leenci gadhiifamuuf shirtaaf. Leenci gadhiifamuuf shirtaaf. Wallahi naafi yoo ati kakattee dhiiste summa wallahi sin dubbisu kana. Wallahi. Yoo erga gifti gugurdaa yoo erguu danda'a sii kenna. Wallahi sii kenna. Sagalee teetillee dhagahuun barbaadu. Wallahi sii kenna. Buufattee amma keessa. Nama dhageeffatu. Aboo ati kadiroo ati kalas leenca gaafa tapha kiyyaatti qophaa'e fudhatuuf deemta yallaa fudhadhu. Koi ibsaa abbaa jaalalaa dhufu koi. Ibsaa kottu ibsaan ni bee. Ibsaa baaste. Wallahi amma jara keenya haga nyaadhutti kompilinki godha. Please hundi keessaniitu leencaan fida jettee ni kakattee hundi keessanuu taa kompilinki godha hangaan nyaadhu. Kuma lama fidee isii garsiisa. Yes. Yalla fi kum lama jette fidi kum lama. Kuma lama siin jedhe kun anaa siin jedhe. Yaa kuma jettee mi kuma lama nama fidee isii garsiisa. Fidiya. Jaalalli Oromoon naa qabdu ni garsiisa. Bar nama 600 ta'ee jiru. My God. Come share. Aineenca baroota irra nurra. Yalla. Leenci inni gadhiiftu paasapoora kan kele kanatti qabatee gadaa fiigu haa? Ay. Atille wadi. Yaa naafi wallah nama 600 taane. Nama kum lama. Kadirinuma nyaadhooti calleesuma nyaadhooti namni dhufaa jira. Ooluma hin jedhin namni 600 ta'ee jira. Inuma laalin. Yalla please. Dafa. Yalla. Nama kum lama. Yaa weeli weelaa. Kum lama. Ulatti shi. Kuma takka jette. Een wallaalin. Isaan 2,000 hunda fidesin jedhe malee ati 1,000 walii galle. Viidiyoo naa waraabaa yaa. Ani amma kana waraaban jira. Wallahi dhaabbatu kunoo fidee jira. Maali namichi gaduma irrataa deema. Koi. Anan nyaata jira. Jira. Jawwaala lamaan qaba lamaan inni naan dhufareen. Koi. Itoophiyaa keessa jira. Leenca maal namaa kenneetteeti tana dura. La. Indo gongorin keessa garagalee naaf kakattee. Laalaa koomatti namaa dubbisee naafi leenca namaa kennitu argeen beeku jette. Yaa Rabbi satrii yookiin hin deemu kaamba yookiin giiftiin kun beeytee. Hin deema. Hin deemaa? Ati hin deema jettee gaafa tapha guyyaa ooluuf deemta bara.
كده كدير كيسوان قبول Alhamdulillah. Please, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oromoon xiyyaa addunyaarra jirtan hundi keessanuu namni bijaana jala jirtan kun. Please adara. Naafiin kunoo ni argitan. Yoo namni kumni lamaa sa'aatii kana keessa dhufe jettee ramadaana rabbiin illee kakattee jirti. Dhageeffadhaa. Rabbiin illee kakattee jirti. Leenca kana nan dhorkinaati na fuusisaa. Please. Jaalala naaf qabdan natti argisiisa. Wanni isinirra jiru dhuftanii nama 2,000 taatanii gisee leenci darbame deemuu qofa. Please. Yes. Please. Hundi keessanuu koppii linkii godha adaraa rabbi. Adaraa. بنت Namni asirra jiru hundi keessanuu yeroo 5 yeroo 10 koppii linkii godha namni asiru. Please adaraa rabbi. Nama 2,000 qofa barbaada. Leenca sirra oofaa jettee kakattee jirti. Please. Nama 2,000 bas. Nama 2,000. Dhuftanii ni seentanii kalaas. Wanni isinirra jiru bahuu qofa. Nama 2,000 qofa barbaada. Please. دقيقة سيقا بلا أما دقيقة هذا دقيقة ميقا كيسا تجيب دقيقة دقيقة كدن No. Daqiiqaa hin eeyyamamu. Wanni kas jaamu hin jiru. Daqiiqaa hin jira. Maal Naafi nutti hin taphatin. Hordoftoota kiyyatti illee hin taphatin. Eegalee? guututti hin jiran qannasaa soma jiran. Please. Wallahi wabillahi leenca siif kana jettee yoo isin leenca kanan kan inni arraa booda anaaf isin Amaaraa fi Islaam. Dhageessanii mee? Anaaf isin Amaaraa fi Islaam. Arrarraa kaasee. Oo leenca kana maaliif na sobdee waan ta'eef. دقيقة كدن خلاص دقيقة كدن يلا Daqiiqa 10 laa. Wallahi daqiiqaan hin jiru. Qubna gariidha ammas. قمنا قريبا تجيب نمن نجرو كغدير أما فكنا ساتو كسيو تكلم إياه أولا نمن نجرو جنة Iyyaan oolu. Dhaggeeffadhu. Iyyaan oolu daqiiqaa 30 naa kenni. Okay? Daqiiqaa 30 naa kenni. Please itti muddaa. Namoota beektan irra share naa godhaa. Please. Namoota beektan irra share naa godhaa. Hunda irratti namoota irratti illee share godhaa. Please. Adara leenci mana kiyya kana takkaan seenne leenca mana kiyya naqaarra. Leenci takkaa mana kiyya seenee beeku mootoraa fi waan adda addaa kanaa malee leenca mana kiyya seenee beeku. Saatawwaa waan dheertuu sanfaa malee. Please. Hanga dandeessan namoota irratti illee share godhaa. Leenca mana kiyya seenuu deemu. Ulaagaan nama 2,000. Please. Char welcome. Habibi. Welcome. Please nama beektan hunda irra share naa godhaa adara. Ilmaan Oromoo. Hundi keessaniitu kan bahaa kan kibbaa kan dhiyaa kan kaabaa maqaa Oromummaatiin isin gaafata. Please leencaa mana kiyya seenuu deemu. Shuufa mala nama meeqaa nama 350 nama 1,000 ga'uudhaaf sampoon akkasuma namni seera nama hanga dandeessan please koppilinkii meeqarra jira jamsi natti mul'atu laali. قمت كدب جارج Please itti muddaa koppilinkii adaraa taap illee godha. Taap iskiriinii 100 takkaa galchinu. Taap iskiriinii warri koppilinkii gochuu dandeessan itti muddaa. Warri kaan ammoo taap godhaa please. Itti muddaa please. 670. Yaa Rabbi Allah. Yaa Rabbi leencaa mana kee seenuu deemaa. أو إسيت يورا هفت أوجا Yaa Rabbi leencaa mana kee seenuu deemaa. Yaa Rabbi please. Taap hundi keessanuu taap godhaa please. Adaraa. هم لام هولتشي Adaraa. هولتشي Koppilinkii godha kana ammoo 100 galcha. Yalla. Abbo mee Mubaarak farratti illee share naa godhaa dubbiin jajjabdu irraa please. Mubaarak farratti illee share naa godhaa. Please. Eessa keessan? Mubaarak farratti Naaf kasaarte galgalaan. namoota hundarra share naa godhaa please. Namoota انكسروا جيران إندفني برم بيها namoota argitan hundarra share naa godhaa. Please. Kun olaan nama 600 fi meeqa. Please nama 300 qofaaf. Nama 1,000 ga'uudhaaf. Share godhaa. Jamsi akkana itti muddaa please. Koppilink. Please taap godhaa jirri kan namni kan taap anillee taap godhadha. Please leencaa mana kiyya seenuu deemu. Please leencaa mana kiyya seenuu deema adaraa. Dura namni kuma takka please. Namni kumni takka amma reefuun tan osuma akka tasaatti ilaal. Nam Oromoon tiyatu barkaadhaan jaalatu. Amma akka tasaatti reefuun tan osuma olinaasuuf namni kumni takka dhufee ture. Amma akkanatti na lallabsiisanii leencana dhorkuu deemtanii. Maal isin fayyadamee please. Yoo leenca furan. Waada naa gadhame yoo guuttadde. Rakkoo qaba.
Isin miidha. Ka kennu nama biraati. Isin dhuftanii tattaa'uu bichaayin. Isin dhuftanii taa'uu qofa leenca ijaan laaluu qofa wallahi. Filiis adara. Nama kuma Naafin takka. baxxaniyaa jala isheen. Naafin baxxaniyaa jala isheen jedhan. Nama kuma takka filiis. Nama kuma takka. Nama kuma takka. Leenca waada naaf galan ni kakatti. Ya Rabbi ya Allah. Ya Rabbi ya Allah. Naafin neen jette guutattuu deemteera. Ya Rabbi ya Allah. Ya Rabbi ya Allah. Ya Rabbi kiyo. Ya Rabbi ya Allah. Tokko guutuu dadhabanii. Ya Rabbi ya Allah. Jara keenya aga dandeessa koppilii godha. Filiis taaf ishi. Itti rafee kan dhufu guutuu baannaan maastalaama. Ishi koi dhaabbadhu. Warri koppiliin kii dhaaba ammaan tan. Kootaati wanni godha amma. Kootaa taaftaaf godha taaftaabii 100 takka galcha. Kootaa taaftaaf godha amma. Namoonni haa seenani seenaa jiran namni haroofni. Maashaallah. Galatooma ulfaadha. Ani hin bayaa yoo isaan guutaan deebi'ee ol deebi'e asitti. No, hin baatu. Hin baatu. Maaliif baatu? Wallahi ilaazii. Laa, hin bahin. Hin ta'in jirtu wanni. Shabakaan namatti dhaabbatee jiru. Wayi furri Naafi fudhee dhufa, dhaggeeffadhu. furri fudhee dhufa. Bahee furri fudhee dhufa, furri na qaba. Adii furri na qaba. Asumarratti fudhadhu. Naafi dhaggeeffadhu. Bul Asmaaraa fudhadhu. dhaggeeffadhu. Nafsi koi. Mee wallaahi wabillahi watallahi. Summa wallaahi yoo namni kumni akkuma takka jettee jaalataan Asumarratti fudhadhaa. Yes. namni kumni yoo dhufe leenca siif kana jedhu. Jadi irra deebi. Iya ketika Min tappa. Arata bata. Eesh mishkila ati nama guutaa dhugaa dura maal taphachuu furrii fudhee maal balleessame. Jadi kuno nama dibaja harum kaku. Lal yo nam dhaggeeffadhu. Waalaikum salaam Rashaad. Hina saadda isaan kakuuti yoo wallahi sii kenna akkuma guyyaa guutaa. Ati shoolleen na dhufu heddiidhaaf. Saayib dhaggeeffadhu. Lakka namni dhibbi dhufe kakuuni harum. Namni dhibbi gijee dhufe kakuuni harumsita. Hanga wanni jaamisan gahu. Mashallah. Dubbattu na jala. Namni kolma kiyyaa si dhufu jiraa yurraa gabbate. Awo ture ni jechuun gaaraan na keeban. Bilis ture atis nama beektura isheen godhi bilis. Eshi kakuu haaromsi. Inshallah. Diifafa. Narra muudii qaba. Mataran ka furriiti koy. Bilis Dhibba torbaataanee jira. Dhibba torbataanedha. bilis dhaggeeffadha. Naafi narraan tana yoonii fi namni kumni takka mana kee amma yeroo ammaa kana keessatti nama kuma lameettisa namni kumni lama yeroo ammaa kana keessatti yoo mana kee seene wallahi ramadaanaan kakattee leenca si badhaadha. Leenca biroo ofaanaan jedhu. Adda sakii olaal nama 700 taana. Itti muddaa bilis. Koppiliinki taaftaa godhaa bilis. Taaftaa biyyeetti muddaa. Warri koppiliinkillee koppiliinkii dhaabaa. Taaftaafii dhibba guutaa ishiin haatti fattu ishiin dhaggeeffatina. Taaftaafii dhibba guutaa. Uumama walaa uumama. Taafi. Wanti kun haruma si eegalee naaf. Haruma si eegalee wanti kun. Haruma eegale. Niin beekaa. Harree si eegale. Yaa Rabbi satrii ka'e nu sattarika.
nama beektan hundarra sheer godha nama beektan hunda itti guddaa kuma sagaltam gallee jira taata maashaallah Asaadda sameettesa. kuma sagaltam gallee jira hunda keessanuu isin jaaladha thank you so much itti muddaa nama 300 qofaatu kuma takka seenuudhaaf nama 300 qofaan nu 700 jira nama kuma takka galuudhaaf please hunda nama beektan irratti hunda nama beektan share complete leenca arra takkaa mana kiyya leenci seeneen beeku leenca beekaadha Wallahi billahi baba. Abshir inshallah. wallahi billahi na majaarti dhungataa jiru na fakkaata waan kan oguun keessaa dhugula Hasbunallah. wallahi miira keessa nama galchooni lalla Deefa biyya san dhatte tuttoo si bitanii. maaliif beeku wallahi beekaan tole akka fatti akkana waan taala In kanattu namni qaqannase. nama kuma takka guutaare Leenci naa fidaa oodee jira. Na deebi'e leenci kiyya wallahi lazim. yaa akii wallahi oo billahi jettee jirti kuma takka guutaare maal taatan way aishi waaw maashaallah kuma dhibba takka guunnee seennee jirra amma taaftaafi okay dhaggeeffadha amma taaftaafi chumannaa dhiisa yeroo takka hundi keessaniitu koppiliinkii osoo hin ta'in sheer namarra godhaame yeroo takka Anallee na qabaa jira naaf. Jamsi amma nama qabu karatu leenca akka mana keessee hin barbaadu Ani bara ila ani taaftaafni fi sheerii bara wallaa dachi balleesse. yeroo takka namarra sheer godha koppiliinka osoo hin ta'in sheerii namarra godha saayibboota keessa irratti sheer naa godha please yeroo takka Sheer. Daqiiqa inni basa dhugamaa daqiiqa 30 ta'e barsaa meeqatti gamarrabeen daqiiqa 15 ta'e. yeroo takka irratti sheer naa godha Sheer. nama dhibba Ay fuudhiis kalaas min mataa keessa. Innawaa jechuun nama tokko irra yoo sheer gootanu nama kumaaf dhibbaa afur saa olaala namarra sheer godha Sheer. Asburallaa olombolaki. please Akkasi si hafte kabirriin ta'e jedhinaan. please laal mucay waaw Stefan Arsi laal mucayyoon tunis tiin qabdula nama 10 irra sheer goote wallahi billahi nama 5 irra sheer goote thank you wallahi billahi bi wajje wallahi tiin qabdu jolle Ani hoo. Assalamu alaikum. naaf baane wa alaikum salam please yeroo takka itti muddaa please Namni makiinaa diimaa as keessa anaa jiru narra of hin jiru. please please Nafi akkami nagee habibti. Nagattiin sigee. Wajjumaanu. Adaraa please leenca narra deemu deema nama kuma takka galcha saa ammoo jaran haa Ayyee. Taaf godha. please nama kuma takka wallahi billahi Sumayyaa. Ush sawwi anti. Mini daldee. Fiddi naa gidi. Wallahi namni dalataa dibila. Gudiin inni wal mari'ateetu marrasaa deema. yaa kii beekaatii bar Namni kun na fedhaa bar. Kadir dalanii jira. Akkannu feetanii haanaa hafuu barbaaddanii warri mee haasiyaa funaafi jettan lakkoofsa takka xaafa. kakattee jirti Warri please lakki jettan lakkoofsa lama xaafa. kakattee jirti akkamiin namni soomanaan kakattee soomaan kakattee moo Ani barka kadde namni yoo sii guute jedhee miira namni hin jiru ka sii guute. wallahi soomanaan kakattee please nama kuma takkitti buuta Namni ni obsi. Haa guutuu fi namni. Moo haa hafuu fi dhiisi Kadir. Haa hafuu fi dhiisi leencis yaa hafuu naafi biyya jirtii bari fiifuu leenca waan sirraa. maarra koo qabaattee kan ni deemi haa kenni turii isaa reessi Hasbunallah. Warri kenni in kenni haasiyaa fuudhu lakkoofsa takka. Warri kenniif jettan lakkoofsa lama. Naafi as waan dhooloo naa deebisee habibti. Ayyee. ture please wallahi billahi Si deebisa.
Oishi. Abshir hayaa. Turee kiyya please. Takkaana na wanni kenniif jedha namni hundi ofii kenniif jedhan ofii siin guutan ofii nama kuma takka guutuu dadhaban ofii kenniif jedhan namni dhibba sadi guutuu dadhabdan Banaa kenni hin baajara kana dura kalas. Yoo keessaa qabaate ture. maal Jedhee kanni manaan qalbii na cabsuu barbaade. Ilma hiituu. ishii kuma ta'a nama kum takka guuta nama kum takka guutuu dadhabdanii nama kum takka yoo guutan leecasii kennedhee waadaa seeneefan Hin fadhu naan kannin dhiifadhu. kalaas gabbu arraan chaw Ganaa laal ganaa toora mana kiyyaa dhiyaadhu. Maa artare isii wayis dhorkatte nama fedhu. Gila dhuguuti keessi dhorkate malee. Ganaa toora mana kiyyaa dhiyaadhu. Inne Ni namni si yaadumu. Itoophiyaa keessa jirtiimi ni qabdii fuun ta'anii barsaniifi. hiree argite ni qabdi arga Egaa Haya ishee akkasii mire. amma yoo akka leenca naafin si kan itu barbaadan kuma takka guutuu akkan sinu isiin waan goon. Okay, wanta bareeda. kasin goon. Please nama kuma takka guutaati leencaa akkan dhugaaf dhadhu kaala amma an singoone bar kum takka sii guutuu Durallee naatu laal naatu dogoggoree kuma lama jedhee afaantu na albe. Kala. namta kum takka jedhee bara an lama siin hin jenne ati sanuu nama etteemi an kum takka bicha haa ta'uu siin jedhe sunuu dhufuu dide Eshi, okay, kakaddu ayyee. Asirratti amma nama 600 kana rakka. wallahi sii kennaan deem namummaa si haa guutu wayi Nama meeqa? nam kum takka Kuma Okay, yalla. Jara keenya dhageessanimi. Wallahi siif kennaa nama kuma takka guutaa jettee kalaas. Kuma takka gad deebistee jirti. Nama 400 qofa hafe irratti sheeru godhaa nama fidaa yalla. Isintu beeka. Kanaa booda. Ni wayi waan dhullee mas. Yoo namni guutee naa kennitan haaloo saalan. Yoo dhuftanii naa kennisiiftan rakkoon qabu. Oo naa kennisiifnes ammoo mirga keessan kalaas. kana amma isiin qomiin qabdu si guunnaan isiin si kannuu qofa. Bakka Adamii. taate taanu mala walii galle. Kanuma dubbii. Yalla. wal sobaat wal sossobaat jedhe isheen. Nama beektan hundarra sheer godhaa please. Nama beektan hundarra sheer godhaa. An koppilinki siifin godha namarra sheer waa godhuun jaaladhu si jammar koppilinki Na- siifin godha. Rakkoon qabu koppilinki godhaa namarratti ka dandeessan ammoo namarratti sheer godhaa kalaas. Akkasi. Jamsi guuti ati. Guuti onne hanga guutuu mana kanaatis ittiin dhiyaattu. Yalla. Guuti onneetti. 50 geesse deemitti guuti. Hin fadhu kana irratti. Narraan kaa'ee. Hai. Waa Fi jamsi. Lamaaf. Saddeettam. Lamaaf. Lamaaf. Sagal takkaaf. habiibi wallaa galatoom jedhiin Fayyaa. yaa fooloo godhaafi fooloo godhaa warra zani jirtan hundi keessan jamsi fooloo godhaafi please amma leenca yoo narraa baasta warri paaspoortii baga fudhattee asiira kan akkana mana naa guute eessa dhaqa wallaahi laazim Biyyatti paaspoortii fudhachuudhaaf asii raawwallaalan keessatti baga gammaddee jira. maashaallah mabruk. Hadiiri kannuu fi qabaa'u haa sii kannuu